باي كرانا منياتني بريتشا بافني جرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفضت دكتور هلا كان جبت نجارت فيا كيسني أنا سنجار جرا تربي أرانت نسافر سيادة تقول سني كبر فين اسمالي هو جتني جرا أمارتي سنتي ما هيدو تكان جمدي باي تكان جمتشو كبران تنا وجمانين ديمنا جمتشونكم مالي ده ملكها باي تكان كده زعما كانت ملكها ما برباچسا كيستو نما بيجي كيس جروف ملني باي تكبر باچسا so zaa kanatti mallaqa argadhee jira. Mallaqa kana eessaa argadhe? Isa jedhuun isinitti himee jechuudha. Hanqa dhumaatti na wajjin turaa isiniin jira. Ammaan tana mana baankii deemuudha. Mallaqa tana fudheen dhufa. Eessarraa hin fudhadhee namatu si erkee laataa maalidha saapiraasii akkamii qabdaa jettanii yaada keessa galuun keessan akka jirutti yaada keessa jalaa hin galinaadha isiniin jira. Uma isin beektaniitu mallaqa naa erkee simuutu akka naa gammaddan abdii guddaa qaba. Ammaan tana garuu mana baankii deemneetiin mallaqa baasnee walitti deemne jechuudha. Isaan biratti garuuyyuu viidiyoo kana laayik sheer godhaa, sabskraayibii godhaa. Hedduu gammade garuu kiyyatti maaliif nama biyya keessa jiru malee baay'ee akka barbaachisaadha. So ani mallaqa hin qaba garuu dadhabbii keessan tokko gaafa dadhabdanii jettan dadhabbii keessan sanitti yoo boqonnaa fudhattan baay'ee namatti tola jechuudha. Ifa kaameera illee nama nu qabnu saniitiif yaamsa horii harkina dadhabe. Hordoftoota kiyya har'aan tana baay'ee kan gammachuu qabaa deemeet maallaqa baasee isin hima jechuudha. Ani saban beeku ni beektani. Ani hin sobu sobee garuu isinitti himee soba malee hin sobu ona fakkeenya nama saapiraasii nama gochuu barbaade waan akkasiiti malee hordoftoota kiyyaan qalbii isaanii taphadhuun hordoftoota kiyyaan baay'een jaalladha. Kanaaf nama wajjiniin bu'aa amma namaan eegaa jira. Biyya kana keessatti nama tokko malee gadi ba'uun hin danda'amu. Hattuu baay'eetu jira. Hattuun nama harkaa fudhatti waan hundayyuu nallee fudhattu dandeetti hattuuni. Sababa saniitiif nama deemuun dirqamni ta'a waan ta'eef namaan eegaa jira. Namni sun immoo obboleessa kiyyaadha jechuudha. Obboleessa garaa kiyyaan tokkochumaan qaba. Kun garuu mucaa abba guddaa kiyyaati. Akkasiin isin jaa hamma dhufaa jira dhufee na fuudhee achi deemnee mallaqa baafnee dachaana. Hanqa dhumatti nuti jira isin jaa galata keessaniin yookaan digaafi keessaniin maal jedhamu Oromoon isa labaatee jira. Jajjabina keessaniitiin har'a gahee ammas na jajjabeessan caalaa waldaa isin jaa. Doktor Hanni akkam nageertu fayyaa keessanii amma kararra deemaa jirra. Kun obboleessi kiyya kan dhufee mana na fuudheessa kana amma taaksiidhaan dhufnee kun asirra karaa gubbarra jechuudha. So inni illee kana fakkaata gidii birma xiqqoo takka baafadha jetteetu maanne. Birraan deemte saanuu osoo dhufu baadhee tokko jala luklukaa jira yoo raffitu si baase garuu galan isaan baddiniitti amma mootu birricha baafannee jirra. Birrillee yoo jechuudha homaan jettu galanni kawaqati isinillee hojii kana maal sitti dhagahame duraan yoo ani hojjete siin jedhu na deeggaraan turte hin turreeti har'a maal sitti dhagahame mee birrii yuutuubii waa fudhadhu. Ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dhamanne tureyyuu yoo amma bakka haala hojii haalaati kaka'umsa hojii qabdu ilaalee argee jiru baay'ee shamarran birootu akka mootuu laalka waan kanarratti hirmaatanii hojjetanii jiraatan nawaa fi atillee mootuu birree kana qabaa kooftuu waan akkana naan jettee naan jechuu keetti baay'een gammadee amanumaan dadhabeessin jedha obboleetti. Birrii yoo fudhanna manuu dadhabe obboleessi kiyya. Maarre hundi keessaniyyuu hordoftoota kiyya waan tokkorraa abdii yoon kutin ni milkooftu. Hojjadhaa ni argattan jechuudha. Amma kun birrii fudhannee baaneeti jirra. Birrii nama dhiiratii fi shamara seessisanii waa'ee nama barasitti boo sin beektu malee sima duban deema osoo nama hubattee amma sirumatti ayyuu bara. Tokko darraa qolee dhabee san na bira jiraatu baate. Aanni sii jira. Akkatti obboleessa qashtii qaba. Isinillee jabaadha isiniin jechuu barbaade. Kun obboloota koodha. Kun akka kana jirani. Kun immoo tiyyuu Aljazeera isa baratamedha. So inni kunillee
Hussein jedhama. Obbo Hussein jedhama. Isaanillee gaazexeessadha. Amantana waa'ee maammaree firaasaa ture sanarraa waan nutti dhagahame ibsanna. Baay'ee das nu jedhee mee Hussein haasofna jaanii hoteela kana seenne kunoo hoteelli akka kanaa bareeda garuu duwwaadha. Duwwaa jira. Maaliif duwwaa itti fakkaate? Jireenya qaalee. Mee ibsi maaliif duwwaa ta'e? Anamma akkanatti fakkaatu hoteelli beektaa baay'ee daldallee amma birrii baafannee haga sa'aatiin hojii gahu jennee daldalaa turre beektaa. Sa'aatii 7 daqiiqaa 30 hojii seena ture. Laalla jennee tumamee waan tokko fayyadamna jennee laalla jennee deemnee garuu mootu namni mallaqa dhabee hojii jiru waan hin beeku. Kun akkatti qullaa ta'eera. Akkatti qullaa ta'e garuu hoteelli kun dur baay'ee gooroo abzaa hoteelli jedhamu baay'ee wanni jedha. Guutuudha. Amma kun olaan dudduuba keenyatti argitan fakkaate teessooleen kun qullaa jira. Garasis teessoo baay'ee qullaa jira. Baay'ee garaa nama nyaatanii. Gabaan. Kan maali kana qofa amma yoo ka keeraa eeggafalu taate fa'a. Mataan hawwee. Mataan hawwee. Baay'ee ulfaata banagaraatti illee jechuun beektaa yoo ka ija sanaan hanga akkamatti fuudhaa ta'e haalli jireenyi biyya keenyaa kun baay'ee ikoonoomii kiraayisii. Isayyuu keessumaayyuu namni yeroo namni tokko mana nyaataa banee gatii waa irratti gabaa argate namni hunduyyuu waanuma san bana jechuudha waan professional international waan haaraa maal jamaa bangiliffa kanaaf waa haaraa wanta haaraa hojjetanii koppii waan ta'eef akkana kun ayyiri walirra qabamee amman tana akkatti jiran osoo hojjanii maalis baay'eedha osoo fiidoo keessatti namicha jira. Kana uno amma kun karaa baay'ee hosteela guddaa beekamaadha. Inni illee uno dabbare akkanatti inni illee mataan gadi ilaala kun hoteela kan fayyadamu. Mee maal jirtu dhagaye hoteela akkatti hoteela kana beeka hoteelli waan jiru beekte sa'aatii misallee waan ta'eef amma waara kun qabu baay'ee. Akkas isiniin jenna uummata qashtii amma kun birrillee fudhanneerra alhamdulillah galata isaati. Noobbilees kiyas na bira jira. Amma gara manaa nageessee innis gara hojiitti deema jechuudha. Nama waa dhaamachuun barbaade beektaa? Haala hoteelallee haala waan tokko illee lallaalee turre. Mallaqa baasurraa eegallee fudhannellee bashannanellee hattuuleen immoo akka qabaatti fudhataa si baasanuu akka hojii deemtetti meeshaa fudhanna jedheetiin amma yoona ture amma kan mootu beektaa jireenyi isii kun beektaa obboleetti xiyya asiin barree malee osoo barte sa'aatiin nama akka falama amma sa'aatiin beektaa amma 7 fi akka 25 jirti amma yoona jennaan sa'aatii waan nuti ga'ee fi dadhabee biiroo deemuu qaba maaliif yoo gisee kan isin taate hojiirraa waan dhareemu kanumaa fi malee sila akka silaa gammachuu Shashambaadha oolla ammisatu iyyuu hojii qaba. Mucaa kanallee boleessa kiyya hojjetaadha isiniin jee jira. Gaafii warraa qabaattan koomantii irratti barreessaa. Daasfoora osoo daasfoora ta'e baay'ee na barreessa. Yoo barnoota utiyyaan baradheetu maani hojjetaa mootummaati ammaa fi waan barbaadan barreessuu dandeettan. Waan barbaadanii gaafadhaa jechuudha. Innis firiidha isinii deebisa yeroo kamuyyuu. Akkasiin isin jenna baay'ee galatooma kanarratti viidiyoo kenna goolabna jechuudha. Amma gara manaa nageessuunis gara hojii isaa deema waan ta'eef turtiin hojii godhanii guddaa galatooma baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna. Subscribe like gochuu irraa fudhatina. Ciao.